Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raappii bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabachaa har'as barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo kana keessatti shabakaa bilaashaa akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetu tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Egaa guutumaan guutuutti viidiyoo kana keessatti kan ilaallu shabakaa bilaashaa akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetudha kan isiniif qabadhee dhufe. Aappiin kun faayiloota mataa isaa qaba. Faayiloota kana eessa argachuu akka dandeessan, aappii kanas eessa argachuu akka dandeessanii fi akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan guutuu viidiyoo kana keessatti ni ilaalla. Egaa dhaggeeffattoota kan koo aappiiwwan shabakaa bilaashaa hojjetan kunniin isteeppii ani isinitti agarsiisu kanatti fayyadamuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessanii. Namoonni tokko hin hojjetu warroonni jettan isteeppii ani amma isinitti agarsiisu kana waan dogongortanii fi namoonni baay'eenis keessan na dubbistanii irra deebiidhaan akkaataa ittiin hojjettan yeroo ani isinitti agarsiisu nuuf dalagee jira warroonni jettan jirtanii. So dogongora kan koo osoo hin taane kan isiniif hojjetan jirre dogongora kan keessaniini. Tokkoffaa aappicha Play Store irraa buufataa jirtanii karaa ani isiniif kaa'u kana yookaan liinkii ani isiniif kaa'uun buufadhaadha aappicha. Sababni isaas baay'een isaanii inni Play Store irratti argamu kan sirrii hin ta'in waan ta'eef jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Kanaaf liinkii ani isiniif kaa'utti fayyadamtanii buufachuu qabdu. Lammaffaa faayiloota ani isiniif kaa'u jira. Faayiloota kana immoo chaanala kan koo kan Telegram irra isiniif kaa'a. So steepii ani isinitti agarsiisu kana fayyadamaati. Itti fayyadamaa isinii jechuu barbaada. Amma gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalaman akkanumallee mallattoo notification ol irra gochuu hin irraanfatinaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gadhiifnu nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanalichaa viidiyoo kana like share gochuudhaan eegaladha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota kan koo aappiin kun faayilii mataa isaa qaba. Faayilii kana immoo chaanala kan koo kan Telegraamaa irra isiniif kaa'ee jira. Achirraa salphumatti argachuu ni dandeessanii. Chaanala kan koo kan Telegraamaa eessa argachuu akka dandeessanis isinitti agarsiisa. Aappii kanas eessa argachuu akka dandeessan steeppiidhaan isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana osoo addaan hin kukkutin hanga dhumaatti na hordofuu hin irraanfatinaadha. Jalqaba aappicha kana eessa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. Bakkuma viidiyoo kanatti daawwattan mata duree irratti yookaan mallattoo V kana irratti kilik gochuu ni dandeessanii yookaan immoo komentii irra seentanii bakka jalqaba irratti piin isiniif godha. So karaa kanneen lamaaniin aappicha salphumatti argachuu ni dandeessanii. Mata duree irratti yookaan mallattoo V kana irratti kilik gootanii ergasii immoo description jala isin seensisa. More ka jettu barreeffama xiqqootu jira. Ishee irratti kilik gootanii ergasii aappicha as tuquun buufadhaa ka jedhu jira. Isa jalatti immoo liinkiitu argama. Liinkii kana irratti kilik gootanii yookaan immoo komentii irra ni seentu. Ergasii immoo bakka jalqabaa irratti aappicha as tuquun buufadhaa jedhee irra barreessee liinkii jala isiniif kaa'ee jira. Bakkuma kana irratti kilik gootan. Ergasii gara fuula kanaatti isin geessa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Ergasii immoo akkana keessa gad dhuftan jechuudha. Egaa asirras barnoota teekinooloojiidhaan wal qabate aappiiwwan adda addaa argachuu ni dandeessanii. Kanaafiyyuu daawwachuu hin irraanfatinaadha. Asirra dhuftanii daawunlood kan jettu barreeffamatu jira. Daawunlood kan jettu kana irratti kilik gootan. Egaa gara fuula kanaatti isin fudhata. Ergasii immoo akkana keessa gad dhuftan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Ergasii barreeffama install jettu kana irratti kilik gootanii barreeffama install jettu kan gidduu keessatti argamtu kana irratti kilik gootan. Ergasii aappii kana gara bilbila keessanitti install gootanii hanga ammaatti aappii kana nama miliyoona 10 oltu itti fayyadamaa jira. So aappii kana gara bilbila keessanitti install gootanii aappii kana kanaan dura bilbila keessanirraa yoo qabaattan balleessitanii irra deebiidhaan install gootan yookaan immoo update gootuu jechuudha. Install gootanii gara bilbila keessanitti erga buufattanii booda aappii kana open gochuudhaan keessa seentu. Ergasii okay jettanii. Egaa aappichi yeroo jalqabaatiif yeroo keessa seentan kana fakkaata. Amma immoo akkamitti akka itti fayyadamuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Aappiin kun faayiloota mataa isaa qaba. Faayiloota isaa immoo eessa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Faayiloota isaa chaanala kan koo kan Telegiraamaa irra isiniif kaa'ee jira. Chaanala kan koo kan Telegiraamaa argachuudhaaf immoo bakkuma viidiyoo kanatti daawwachaa jirtan salphumatti liinkii chaanala kan koo kan Telegiraamaa argachuudhaaf bakkuma viidiyoo kanatti daawwachaa jirtan mata duree irratti yookaan mallattoo V kana irratti kilik gootanii al tokko ergasii immoo barreeffama more jettu kan xiqqoodhaan barreeffamte kana irratti kilik gootanii ergasii akkana keessa gad dhuftanii dhaggeeffattoota kan koo social media ka jedhu jalatti akkuma asirratti argattan Telegram ka jedhu fuulduratti liinkiitu argama jechuudha. Telegram ka jedhu fuulduratti liinkii argamtu kana irratti kilik gootan direct gara chaanala kan koo kan Telegramaatti akka isin fudhatuuf. Egaa direct gara chaanala kan koo kan Telegramaatti isin geessa akkuma asirratti argattan asirra isiniif kaa'ee jira jechuudha. Faayiloota aappii kana faayiloota aappichaa kanneen itti fayyadamaa jedhee irra barreessee faayiloota jalatti argama jechuudha. Kan zeenii asirratti argama, kan jawiidha asirratti argama, warroonni yaaqoota fayyadamtan asirratti argama. Akkanumallee warroonni moobaayilii abbaa riyaala 60 fayyadamtan isa kanaadha. Akkanumallee warroonni moobaayilii abbaa riyaala 39 lamaadha jechuudha. Lamaaniyyuu liinkii jalatti argama. Kanaafiyyuu aappiin kun kan isiniif hojjetu zeenii irratti isiniif hojjeta, jawii irratti isiniif hojjeta, faayiloota asirra isiniif kaa'ee jira waan ta'eef yaaqoota irratti isiniif hojjeta. Akkanumallee moobaayilii abbaa riyaala 60 fi abbaa riyaala 39 irratti isiniif hojjeta jechuudha. Egaa salphumatti asirraa argattan jechuudha. Mee akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf zeenii irratti isinitti agarsiisu. Zeenii kan jedhu jalatti liinkiitu argama. Liinkii makana qaqqabdan sirriitti.
Sekendii muraasaaf qaqqabdanii ergasii immoo jalatti copy ka jedhutu dhufa. Isa copy jettu kana kilik gochuudhaan copy gootan linkii kana. Asirratti akka hin dogongorre Zeeniti fayyadamu warroonni barbaadan jalatti linkiitu argama. Linkii makana irratti sekendii muraasaaf qaqqabdanii ergasii barreeffama copy jettutu jira. Ishee kilik gootanii copy gootanii jechuudha. Amma direct gara appichaatti deebitu jechuudha. Ergasii immoo mallattoo save kan fakkaatu kana irratti kilik gootanii akkuma asirratti argartan mallattoo save kan fakkaatu argamti. Ishee irratti kilik gootanii ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo isa jalqaba irratti argamu import config ka jedhu jira. Import config ka jedhu kana irra kilik gootanii lamatu isin dhufa. Import config ka jedhu kana irratti kilik gootan jechuudha. Ergasii haala kanaan isin dhufa. Isa kanneen lamaantu isin dhufa jechuudha. Ergasii immoo cloud config ka jedhu jira. Cloud config ka jedhu kana kan lammaffaa irratti argamu kilik gootanii ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo bakka kanarratti saanduqa kana keessatti sekendii muraasaaf qaqqabdanii isa copy gootanii fiddan san asirratti paste gootan jechuudha. Paste gootanii erga paste gootanii booda faayiliin kun direct asirra isiniif seena. Ergasii immoo import config ka jedhu jira. Import config ka jedhu kanarratti kilik gootan jechuudha. Egaa akkuma asirratti argartan faayiliin garana isin dhufee jira jechuudha. Kan Zeenidha. Zeeni free jedha. Asirratti faayiliin kun isin dhufee jira. Ammaan booda immoo dhaggeeffattoota kan koo start ka jedhu kana kilik gochuudhaan hojii eegalchiisuu ni dandeessan jechuudha. Amma immoo osuma asiin bahin jechuudha dhaggeeffattoota kan koo mee jawwii irratti isinitti agarsiisu. Telegraama keessan seentu ergasii immoo jawwii free ka jedhu jalatti linkiitu argama. Linkii makana irra qaqqabdanii ittaansuudhaan copy gootan jechuudha. Copy ka jettu kana kilik gootanii copy gootan jechuudha. Egaa kanneen hafanis bifuma kanaan jechuudha kan itti fayyadamtan. Ergasii bakka jalqabaatti deebitu. Ergasii ammas dhaggeeffattoota kan koo mallattoo memorii kan fakkaatu yookaan kan save fakkaatu kana kilik gootanii ergasii filannoowwan lamatu dhufa. Isa jalqaba irratti argamu import config ka jedhu kana filattanii ammas filannoowwan lamatu dhufa. Isa lammaffaa irratti argamu cloud config ka jedhu kana filattanii cloud config ka jedhu kana filattanii egaa haala kanaan dhaggeeffattoota kan koo saanduqni kun isiniif badama. Saanduqa kana keessatti qaqqabdan sekendii muraasaaf jechuudha. Faayilii isa copy goone sana asirratti galchina. Sekendii muraasaaf qaqqabdanii ergasii immoo paste gootanii ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo import config ka jedhu jira. Import config ka jedhu kana kilik gootanii akkuma asirratti argartan faayilli kun asirra seeneef jira. Jawwii free jedha. Faayiliin kun yoo asirratti dhufe sirriitti hojii eegalee jira jechuudha. Ani Zeen irratti isinitti agarsiisa dhaggeeffattoota kan koo isin kana hafe jechuudha. Bifuma nama isinitti agarsiise kanaan steepii kana osoo dogongoriin itti fayyadamtu. Ergasii immoo Zeen erga gara naaf seenee akkuma asirratti argartan Zeen free jedha. So asirra erga seenee booda asirratti start ka jettu kana kilik gootanii ergasii okay jettanii egaa akkuma asirratti argartan dhaggeeffattoota kan koo shabakaan bilaashaa kun connect gochuu eegalee jira. Akkuma asirratti argartan connected naan jedhee jira. Egaa hojii eegalee jira jechuudha. Egaa bifa kanaan connect gochuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessanii. Shabakaan bilaashaa kun akka ajaa'ibaatti isiniif hojjeta. Egaa shabakaa bilaashaa kanatti fayyadamuudhaan akka ajaa'ibaatti itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Garuu steepii kan koo hin dogoggoneedha. Steepii ani isinitti agarsiise kana dogongortaan taanaan tasuma isiniif hin hojjetu. Egaa salphamatti shabakaa bilaashaa kanatti fayyadamaa isin jechuu barbaada. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata waan dhaggeeffattaniif baay'ee tokko galatoommadha. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Akkanumallee mallattoo notification order gochuu hin irraanfatinaadha. Viidiyoo kana hiriyoota keessaniif like share gochuu hin irraanfatinaadha. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.